Yooyyaa daawwattoota keenya Yooyyaa daawwattoota keenya jaalatamoo fi kabajamoo oolmaa bultiin badhaadhaa nu daawwachuuf waan as dhuftanii fi galata guddaa qabdanii viidiyoo kana jaaladha chaanalii kana maamila godhadha miidiyaa hawaasaa irratti qoqoodaa faffacaasaa waliin gayaa isiniin jecha odeeffannoo keenya kasaati kana hangafoota durfachuun jalqabna woboon warshaa shukkaaraa fincaawaa to'ate adeemsi warshaalee to'achuu fi karaalee gurguddaa finfinnee fi naannolee walitti fidanii cufuu jabaatee itti fuufaa jedhame mootummaan Abiy Ahmed waraana uummata Oromoo nagayaa irratti banee ka hin dhaabne taanan woboon anniisaa elektirikii dhaabbata maddisiisan Itoophiyaa irratti xiyyeeffachuun biyya sani gara dukkanattu geessuu akka danda'u dhaadatee jira haleellaan woboon qarqara finfinnee sulultaa fi Burraayyuu keessattuu kalee fi guyyaa dheengaddaa geggeesse mootummaa Abiy Ahmed naasuu guddaa keessa galchee jira dhaabbanni mootummoota gamtoomanii barreessan isaa Antonio Guterres haalii gargaarsi namoomaa Itoophiyaa ittiin dhiyaataa jiruu fi waraanii ammaan tana geggeeffamaa jiru guddoo yaaddesse jedhe gara biraatiin dhaabbanni gargaarsa Ameerikaa idil addunyaa gargaarsa namoomaa naannoo Tigraay fi dhaqqabsuu hin dandeenye midhaan dhumachaa jiranii uummanni hedduun beelaan dhumachuu danda'anii yaada jedhu dabarsee jira atleetonni naannoo Tigraay akka Olimpikii Tokyo irratti hin hirmaanne mootummaan Itoophiyaa ugguruu fi carraaquun dhagahamee jira manni murtii federaalaa dhaddachi lidataa kadhimma Jawaar Mohammad faa ilaalu adeemsi ragaan iccitiin haa dhiyaatu jedhama kufa godhee baallama jijjiirama kennee jira daawwattoota keenya jaalatamoo fi kabajamoo mootummaan Itoophiyaa odeeffannoo dharaa dubbachuun isaa baay'ee beekama odeeffannoo dharaa ka mootummaan Itoophiyaa faffacaasaa jiru lama BBC'n saaxilee jira ammaan tana gara bal'ina oduu kennattu dabarra woboon warshaa sukkaaraa fincaa'aa qabate warshaan sukkaaraa kunini Oromiyaa dhihaa godina Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa Abbaayee Coomman keessattuu argama aanaan Abbaayee Coomman kunini qabiyyee cimaa waraana bilisummaa Oromoo akka taate ka beekamu ana Abbaayee Coomman sulula agamsa bakka fincaa'aa jedhamu irrattu ka ijaarame warshaan sukkaaraa fincaa'aa kunini kaleessa irra kaasee haleella wobooni geggeessanii guutumaa guututtu to'atamee jira eegdonni warshaa sukkaaraa kanaati fi milishoonni Oromiyaa ka'achi jiranii bittinnaawanii baqatan jechuudhanii akkasittu barreeffame odeeffannoo kana jiraattota aanaa Abbaayee Coomman irraa mirkaneeffachuu dandeenye jirra woboon kanaan durallee akeekkachiisa yeroo hedduu dhaabbata kanaa fi kennee mootummaan Itoophiyaa haleellaa uummata nagaa irratti godina kan keessattuu aanaa kan keessattuu dhaqqabsu yoo ka hin dhaabne taate warshaa kana akka to'achuu danda'u addeeffamee ture akeekkachiisi woboon kennamee fi kunini mootummaan waan deebisuu fi hin barbaanne murteen dhumaa irra dhaqqabuudhaan woboon bakka kana weeraruun isaa dhagahamee jira odeeffannoo kana nama hunda dursuudhaan daayireekteriin Oromiyaa Miidiyaa Neetwoorkii ka duraanii obbo Girmaa Guutamaa ka dhiyoo kana wobootu dabalamee isattuu karaa miidiyaa hawaasaatiin barreesse odeeffannoo kana yooyyaa miidiyaan jiraattota ganda kana ka maqaan isaanii akka hin dhahamne barbaadan irra mirkaneeffachuu dandahee jira odeeffannoo takka lamallee waa'ee warshaa sukkaaraa fincaa'aa kana walitti qabnee isiniif dhiyeessina warshaan fincaa'aa kunini warshaa sukkaaraa Itoophiyaan qabdu keessa ka akka malee guddaati jedhamee dubbatamaa jira haga dhiyoo kanattu warshaan kunini lafa heektaarii 67,000 fi 98 gubbaatti ka diriiree ka hojii kennaa jiru warshaan sukkaaraa fincaa'aa kun magaalaa Finfinnee irraa kiiloomeetirii 350 akkuma duratti dubbadde godina Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa Abbaayee Coomman sulula agamsaa keessattuu argama galaana irraa ol ka'iinsa meetirii 3,800
sadii fi shantamaati haga kuma tokkoo fi 600 ol fagaata. Lafti kun lafa akka malee diriira lafa misaati gammoojjii magariisa jedhamtee beekamti. Lafa kanaa fi Gambeellaa fi Benishaangul Gumuzii teessumni warra wal fakkaata qilleensa oowwaa qabanii lafa diriiradha laga misa ta'e bishaanii guddaan keessi yaa'uu qabanii bakka kan gubbaatti warshaan kun ijaarame. Warshaan kun ni ka ijaarame dhaabbanni mootummaa Ingiliiza bara 1977 keessa qormaata godhuudhaan bakki kun ni yeroo sanitti sukkaara facaasuuf keessattuu agadaa achitti biqilchuu fi aalaa sonkoraa achitti biqilchuuf akka malee bakka barbaachisa jedhamee yaadame maasaan aalaa achitti jalqabame bara 1988 pirezidaantiin Itoophiyaa ka duraanii Mangistuu Hayilemaariyaam gadaa isaa waan kana jalqabsiise yeroo sanittuu gargaarsa baankii misooma Afrikaa mootummaa Swiidin mootummaa Ispeenii Oostreeliyaatii fi akkasumas maallaqa baankii biyya keessaa irra argameeni ka hojiin kun jalqabsiifame. Hojiin kun jalqabsiifame warshaan kun sukkaara oomishuu ka jalqabe bara 1998 oomishuu jalqabe. Bakki kun maasaa sukkaara babal'isuu fi lafa qonnaa guddaa waan qabduuf bishaan gahaa waan qabuuf ammallee humna anniisaa elektirikii maddisiisuu fi bakki kun carraa guddaa waan uumuuf yeroo sanittu muummichi ministeera Itoophiyaa ka turani Mallas Zeenaawii bakki kun akka babal'atu piroojeektiin akka irratti hojjetamu murteesse bara 2005 haga bara 2006 jidduu san keessatti Mallas Zeenaawii naannoon kun akka misoomii isaa babal'atu sukkaarri kun murteesse maallaqii guddaan kennameef yeroo ammaan tanatti warshaan sukkaara kaawwaboon to'ate kun sukkaara inni oomishu toonii 270,070 270,070 tooniin tokko kuntaala 10 in eegi baay'istan meeqa akka ta'uun beektani toonii 270,070 oomisha. Warshaan kun akka websaayitii isaa irratti barreeffametti sukkaara toonii 270,070 qofa odoo hin taane itaanool kan jedhamu kan boba'aatu ida'amu liitirii miiliyoonii 20 oomisha. Liitirii miiliyoonii 20 sunin boba'aatti makamuudhaan baasii mootummaan Itoophiyaa sharafa sila inni baasuu qabu ka hedduu qusuuf jechuudha. Miiliyoonii 20 liitirii oomisha sukkaara toonii kuntaala miiliyoonii 2,700 yookaan ammoo toonii 270 oomisha. Yeroo ammaan tana biyya hanqina sukkaaraatii fi hanqina boba'aatiin dararamaa jirtu biyya sharafa biyya alaa dhabdee rakkachaa jirtu warshaa barbaachisaa kana woboonni to'atee jira. Bakkitii kunin warshaan kun sukkaara oomishu itaanool oomishu qofa osoo hin taane humna elektirikii illee maddisiisa. Humna elektirikii bakka kan irra tarbaayinotii 2 fi wadhakkan dhaabame tarbaayinorii walumaa galatti humna 2.5 meegaawaat humna qaban tarbaayinoroota aaraa bishaaniitiin elektirikii maddisiisan sanittuu jira. Isaan kunin meegaawaatii 31 oomishanii meegaawaatiin 31 keessa 21 warshaa kana tajaajiluuf fayyada. Kagadaa fi ammoo meegaawaatiin 10 giriidii yookaan ammoo sarara ibsaa Itoophiyaattu dabalamuudhaan magaalotaaf naannoo biraa ibsaa dhiyeessaa fi yeroo ammaan tana laftii kunin woboon to'atamtee jirti. Woboon warshaa sukkaaraa kan to'annoo jala oolchee jira. Mootummaa Abiy Ahmedii ka hanqina sharafa biyyalaa qabuuf ka boba'aa bitachuu dadhabee liqiin biyya Yemeniitii fi Imaaraatii Arabaa irra dhaabachuu jirtu liqiin boba'aa ammaan tana waldaan sukkaaraa itanool boba'aa biyya Itoophiyaa keessaa persentii 10 itanoolitti naqama ashittu oomishama ammaan tana to'annoo jala oolee jira. Woboon kanaan walittuu qabatee odeeffannoo adda addaa
argachaa jirra. Odeeffannoo woboo irraa argachaa jirruun duulii karaalee cufuutiif duulii warshaalee to'achuu kun jajjabaatee itti fufee deema. Warshaa kan qofa osoo hin taane warshaalee Oromiyaa keessa jiran gurguddoo kan mootummaa, warshaa albuudatii fi warshaa oomisha yookaan faabrikoota adda addaa woboon to'achuu deema. Maal jennaan wantoonni kun dinagdee Itoophiyaa kan ammantan uummata Oromoo irratti waraana bane wanni tumsaa jiru kan waan taateef duulii karaalee Finfinnee fi naannolee walitti fidan to'achuus cimee jabaatee itti fufaa jechuudhaan woboon addeessee jira. Akka odeeffannoo woboo irraa argamaa jirutti yeroo ammaan tana mootummaan Abiy Ahmed Oromiyaa bakka adda addaa keessatti yeroo duulaa godhu ifa dhaamsa elektirikii jechuudha, interneetii balleessa, bishaan balleessa, ummata adabuu fi tajaajila baankitii fi telefoonaa cufaa ummanni akka rakkatu godha. Yoo mootummaan kun tarkaanfii gos kana irraa hin dhaabbanne taanan woboonis tarkaanfii wal fakkaataa fudhachuu fi dirqama. Ummati Oromiyaa dukkana keessa bulee Itoophiyaan ifa keessa wanni isin ooltuuf yookaan bultuuf hin jiru jechuudhaan woboon ka adeemsa karaalee cufu karaa Finfinneef naannoo Amaaraa walitti fiduu fi Itoophiyaaf Suudaanii walitti fidu ka ammantan Itoophiyaaf Keenya walitti fidu cufuu danda'a jedhee sodaachisaa jiru. Karaalee garii cufee jira. Warshaalee yookaan ammoo anniisaa elektirikii Itoophiyaa cufuu akka dandayu dhaadatee jira. Woboon odeeffannoo kenneen madda elektirikii kan maddisiisan dhaabbanni gurguddoon Itoophiyaan qabdu dhaabbileen isaanii kun Oromiyaa keessattuu argaman. Gilgel Gibee tokkoffaa, Gilgel Gibee lammaffaa, Gilgel Gibee sadaffaa, Geedon, Qooqan, Malkaa Wakkannaa, Gannaalee Daawwan ka jedhaman hunduu isaanii Oromiyaa keessattuu argamanii kun hundinuu naannoo haleellaa woboo keessa jirti jedha. Woboon barbaachisa taanan naannoo kana to'achuudhaan warshaalee kana dhaamsuu dandeenya, cufuu dandeenya. Magaalii Finfinneetii fi magaalii biraa kan mootummaan Itoophiyaa abdatu akka dukkana keessa seentu godhuu dandeenya jechuun woboon naannolee kanatti tarkaanfii fudhachuu akka dandayu, ifa dhaamsuu akka dandayu dhaadatee jira. Woboon yeroo ammaan tana Oromiyaa keessattuu diina gara hundaan Oromoo haleeluu dhufe miidhaa irratti dhaqqabsaa jirra. Miidhaan kun dirree waraanaa qofatti osoo hin taane dirree dinagdeettu karaalee biyya walittuu fidan hunda cufuudhaan mul'achuu deemaa jedhe dubbatee jira. Tarkaanfii jalqaba fudhanneen dhaabbileen warshaa albuuda saamichi irratti bobba'an ka biyyala akka Oromiyaa fi naannoo Benishaangul keessa hin hojjanne goone jirra. Woboon gamtaa cimaa qabna dhaabbilee Benishaangul Gumuzii wajjin ammaan tanallee Benishaangul Gumuzii fi Oromiyaa dhiyaatii fi Oromiyaa naannolee adda addaa keessatti warshaaleen albuuda akka hin hojjanne goona sanirraa karaa cufuutti dabarree jirra. Ammaan tan ammoo warshaalee oomisha industirii irratti hirmaatan irratti tarkaanfii fudhachuu deemna. Baankilee fi inshuraansii dhaabbilee mootummaa, jaarmiyaa mootummaa, caasalee mootummaa irrattuyyuu tarkaanfii fudhannaa jedhee woboon akkasittuu odeeffannoo kana yooyyaa miidiyaa biraan gayanii jiranii. Yeroo ammaan tana tarkaanfileen kunin jabaatee cimee itti fufaa jedhamaa dubbatamaa jira. Woboon adeemsa gos kanaatiin dinagdee mootummaa Itoophiyaa dadhabsuun mootummaan kunin akka aangoo irraa fonqolu yookaan ammoo laafee gara mariittuu akka dhufuu fi dirqisiisuu fi akka barbaadu ka dubbatamu keessattuu dhiyoo kana gamtaan warra Tigraay wajjin uume xiyyeeffannaan guddaan woboo fi kennamee fi woboon yeroo ammaan tana haamilee cimaa akka inni qabu bakka hundattuu tarkaanfii fudhachuu akka dandayu addeeffamaa jira. Daawwattoota keenya jaalatamoo fi kabajamoo woboon haleellan qarqara magaalaa Finfinnee teessoo mootummaa kan taate fi teessoo gamtaa Afrikaatii fi waajjiraalee dhaabbattoota mootummoota gamtoomanii hedduu ka keessummeessitu magaalaa Finfinnee qarqara sulultaa fi Burraayyuu keessatti haleella dhaqqabsuun mootummaa Abiy Ahmed guddoo rifachiisee jira. Woboon haleella dhaqqabseen waraana Abiy Ahmed kalaftii nagayaa jedhanii qophii hin qabnee fi milishoota Oromiyaa irratti miidhaa hamaa dhaqqabsanii jiranii. Kunin yeroo ammaan tana mootummaa Abiy Ahmed guddoo sodaachisee jira. Mootummaan Ameerikaa kanaan dura mootummaan Abiy Ahmed to'annaa
finfinnee sirriitu hin qabu finfinnee keessatti hanni baay'atee jira rakkoon baay'atee jira paarkiin Inxooxxoo Abiy Ahmed tooyi keessatti oofee keessattuu bashannane paarkiin Inxooxxoo sodaattuu jira nagaa hin qabu jedhee mootummaan Ameerikaa kanaan dura ibsa baasuun gabaasne jirra woboon yeroo ammaan tana Inxooxxoo sulultaa sabbataa naannoo kana hundayyuu keessa socho'aa haleellani mootummaa fi milishoota Oromiyaa irratti dhaqqabse Abiy Ahmed sodaachise jira odoo warri Tigraay naannoo Amaaraa weeraraa jiran jedhu woboon Finfinnee weeraraa jira jechuudhani jiraattonni magaalaa Finfinnee Abiy Ahmed badhaadhina nuu fidaa jedhanii yaadaa jiranilleen sodaa guddaa keessa seenanii jiranii ammaan tan Finfinnee keessatti wanni haasawamaa jiru guddaan takkin akka yooyyaa miidiyaan odeeffannoo argatetti sodaa guddaa gamtaanii warri Tigraaytiif Oromoo waliin uumanii woboon Finfinnee birattuu haleellaa dhaqqabsuun odoo warri Tigraay haga tokkoon Amaariffaallee hin balleessine akka warri yaaduttu haga tokkoon Itoophiyummaa qabaniin Finfinneen hin baane woboon farra afaan Amaaraa woboon farra Itoophiyaa woboon Finfinnee ristikiyya jedhe deeffachuu barbaade yookaan Finfinneen keenya kan jedhu Finfinnee to'achuu danda'a jechuudhaan sodaa guddaa seenanii jiranii warri garii ammoo Oromiyaa wajjin lolli yookaan waraanii keessa seennee jiran hin jiru wobooni ummata Oromoo bilisoomsuu fi Oromiyaa bilisoomsuu malee ummata Finfinnee miidhuu fi kaayoo hin qabu kanaafuu sodaan isin hin seenin sodaan nu hin seenin jedhanii akkasitti wal tasgabbeessaa jiranii Finfinnee keessa wanni deemaa jiru kan fakkaata odeeffannoo biraa isin biraan hageennu godina Wallaggaa keessatti godinaalee Wallaggaa adda addaa keessatti woboon haleellaa dhaqqabsaa jira haleellaa woboon dhaqqabsaa jiru kanaani kamiidhaan irra dhaqqabee mootummaan Abiy Ahmed yeroo ammaan tana dhalattoota Amaaraa ka godina Horroo Guduruu jiraatanii qawwee hidhachiisaa jira adeemsi kunini ummataaf ummati akka walitti bu'uu godha wanni kun badii guddaa qaba mootummaan tarkaanfii gos kanaa irra uf qusachuu qaba jedhamee jira ummati godina Horroo Guduruu yeroo isaan midhaan facahee dhaqqabee bineensirraa eegatanii walitti qabachuu fi qophaawaa jiranittu aanalee godina kana hedduu isaanii milishoonni Amaaraa weeraraa jiranii mootummaan ammaan tanalee dhalattoota Amaaraa hidhachiisuun akka naannoo kan keessatti sabaa fi sablammiin Oromoo fi Amaarii walitti bu'uu haala mijeessaa jira jechuudhaani dubbatamaa jira woboon ummata irrattuu hin xiyyeeffatu ummata kanaaf gorsa adda addaa kennamee ummata Oromoo hin miidhina waliin nagayaan jiraadha milishoota Amaaraatiin achi bayaa jecha dhaamsa dabarsullee haga ammaan tana milishoonni Amaaraa yoo mo'amanillee deebisanii gurmaa'uun lafa qabachaa jiranii jedhamee dubbatamaa jira odeeffannoo ammaan tan dhufaa jirtuun Oromoon ristii Amaaraatii fi jedhee naannoo Tigraay Affarii Amaaraa keessa dhumachaa jira warree ammoo ristii abbaa kennaa Wallagga irra deeffannaa jedhanii Benishaangul Gumuzii fi naannoo kan keessattuu weerara gurguddaa geggeessaa jiranii manni murtii olaanaa federaalii dhaddachi lidata galmee Jawaar Mohammad faa irrattu abbaani alanga ragama garaja duubatiin dhiyeeffadha ka jedhe yeroo lammaffaa fi fudhatama dhoowwee jira ragaani magaraja duuba wanni dhiyaatuuf hin jiru mani murtii dhaddachi dhimma kan laalu ammaan dubattu kaameraa duratti bakka gaazexeessotaatiif deeggartoonni hidhamtoota siyaasaa argamanittu akka laalamu qabu ka murteesse Jawaar Mohammad Baqqalaa Garbaa Hamza Booranaa Shamsaddin Xahaa fi Dajan Xaafaa diraama manii murtii nu yakkuu fi qopheesse keessatti hirmaannu jedhanii dhaddacha kan irrattu argamu akka didanittu beekama manii murtii Itoophiyaa galmee Iskindir Neggaa jalattu warri himatamelleen ragaani dhoksa akka hin dhiyaanne torbaanii kana keessa murteessuu isin biraani genne turre odeeffannoo mana murtii ka biraatiin galmee pirezidaantii naannoo Tigraay Dr. Dabratsiyoon Gabra Mikaa'el jalattu warri himatamanii ka haga ammaan tana mana murtiitti argamin 62 keessa namni 41 hatattamanii barbaadamanii qabamanii mana murtiitu akka dhiyaatanii himata warrattu dhiyaate ufittisanii ammaan tanallee murtii biraa dabarsee jira. Magaalaa Finfinnee kutaa bulchiinsa nifaas silk laaftoo keessatti roobii guddaan cabbii wajjin roobe lakkoofsi nama du'ee 9 gahee jira. roobni kunin karoobe yeroo Abiy Ahmed biyya Turkii daawwachaa turetti ammaan tana miidiyaa hawaasaa irratti qoosan guddaanii dhiyaachaa jira.
akka qoosaa kanaatiin rooba guddaa roobe kanaafu itti gaafataman Abiy Ahmediitu isattuu roobsise ummati Finfinnee maalsi balleesse rooba hagas ga'u roobsifta jechuudhaani namni garii miidiyaa hawaasaa irratti qoosaa jira warri garii ammoo Abiy Ahmedi rooba roobsisu barsiiftee kaadiroota kanke maaliif akka rooba dhaaban yookaan caamsisaniin barsiisini jechuudhaani gaafatani warri garii yeroo rooba roobsisu barsiifte kanattu muummichi ministeera itti aanan bakka sibu'ee obbo Dammaqee Mokkonnin remote control rooba ittiin to'atanii isattuu kennitee deemuu qabdaa turte rooba roobsisetiin akka dhaabsisu waan hin garsiifne fi Abiy Ahmedi ammaan tana itti gaafataman sihii jechuudhaani akkasittuu qoosaa jiranii roobi Finfinnee keessatti roobee ummata guddaa ijjeese kunini ummati Finfinnee haqa barbaada rooba kana Abiyyi fi kaadireessatti itti gaafatachuudhaani namni kanaan dura waan Abiy Ahmed rooba roobsifne jedhu suniinu qoosaa jiranii gara biraatiin ammoo dhaabbanni meteoroloojii Itoophiyaa roobii guddaan cabbii dabalatee roobuu waan danda'uu fi lolaan guddaan akka dhalachuu danda'u ammaan tana akeekkachiisaa jiran bara kana Finfinnee keessa rooba akka malee guddaatii fi qabbana hamaatu jira jedhamee dubbatamee jira Finfinnee keessatti yeroo adda karaa misoomatiin jedhamee gaarreen qotamaa jiranii fi bosonii akka malee xiqqaachaa jiru balaa roobaa kagosa kanaatii fi lola kagos kanaatii fi ummata akka saaxilee ka dubbatamaa jiru bokkaanii Finfinnee keessatti roobee akkasii miidhaa dhaqqabse kunini lafa adda addaa ka Oromiyaatii fi gammoojjii ammoo hanqinni akka jiru ka dubbatama. daawwattoota kenna jalatamoo fi kabajamoo odeeffannoon kenna ka isin biraanii gayaa jirru akkuma itti fuufettuu jira atleetonni dhalattoota Tigraahii ka Olimpikii Tookiyo irratti Itoophiyaa fi meedaaliyaa argamsiisan sila adoo akka karoora Olimpikii Itoophiyaa taate akka Tookiyo hin deemne ugguramuu fi ture haa ta'uuti malee qabsoo warri akka daraartuu tulluufaati godhaniin warri kunini Olimpikii irrattu hirmaachuu dandahe meetirii 10,000 fiidee ka Itoophiyaa fi medaaliyaa argamsiifte sadaffaa bahuudhaan leeta sanbate gidee sila Olimpikii irrattu fiigicha kanarrattu hirmaattu leeta sanbate gidee kanaan durallee Itoophiyaa bakka buutee akka hin hirmaanne ugguramaa turte mootummaa Itoophiyaa keessattuu warri nafxanyoota ka mootummaa kana to'atanii miidhaa hagami gurguddaa biyya kanarrattu dhaqqabsa akka jiranii ragaa mul'isa jechuudhaani dubbatamee jira. waraana naannoo Tigraahitu geggeeffamaa jiruun walitti qabatee haalli gargaarsi namoomaa ittiin dhiyaachaa jiru akka malee akka yaaddesse Antooniyoo Guuteresh barreessaan mootummoota gamtoomanii dubbatee jira. Antooniyoo Guuteresh akka jedhutti yeroo ammaan tana naannoo Tigraahitii fi naannoo Afarii fi naannoo Amaaraa keessattuu kababal'atee waraanii kunini miidhaa gurguddoo dhaqqabsaa jira. Waraanii kunini hatattamaanii dhaabbatee qaamii wal lolaa jiru dhukaasa nagayaa buusu irra dhaqqabee marii hunda hammachiisuun rakkoon Itoophiyaa akka furachuu qabdu dhaamee jira karaa Tiwiiteriitiin. Antooniyoo Guuteresh yeroo ammaan tana sababa waraana kanaatiin ummatii hedduun gargaarsa namoomaa akkaan barbaachisu argachuu hin dandeenye jechuudhaani waraanii ammaan tana geggeeffamaa jiru Itoophiyaa qofa osoo hin taane gaafa Afrikaa gara balaa hamaattu geggeessuu danda'a jechuudhaani dubbata. Antooniyoo Guuteresh naannoo Amaaraatii fi naannoo Afariitii fi naannoo Tigraahii keessatti tajaajila mootummaa ka akka telefoonii, intarneetii, bishaanii fi elektirikii ka addaan dhaabbatee fi kan akka baankii akka deebi'ee tajaajila kennanillee ummatii gargaarsa namoomaa akka argatanii fi mariin hidhamtoota siyaasatii fi qaama dhimmi ilaalu ka Itoophiyaa hundaa hirmaachisu hatattamaan akka qabu mootummaa fi warra wal lolaa jiranii fi dhaamsa dabarsee jira. odeeffannoo karaa biraatiin dhaabbata Ameerikaa ka gargaarsa idil addunyaa ka hoggantu Samantaa Paaworii haalii gargaarsa namoomaa Tigraahitti dhaqqabaa jiru guddoo yaaddessa akka tahee fi yoo gargaarsi namoomaa hin ayyamamne taanan midhaan Tigraahii jira waan dhumachaa jiruu fi ummatii 100,000 hedduu beelaa fi saaxilamaa jettee dubbattee jirti. Samantaa Paaworii yeroo ammaan tana mootummaan Itoophiyaa konkolaataa 200 olii gargaarsi akka dhaqqabu dhiyoo kana godhullee dabalataan konkolaataan
gargaarsa namooma Tigraay dhaqqabsuu barbaadan akka hin dhaqqabne godhaa jira. Karaan Suudaanii akka hin banamnellee akkasumas karaan Affarii sababa waraanatiin ammaan tana gargaarsa namooma dhaqqabsaa hin jiru jechuudhaan dubbattee jirti. Mootummaan Itoophiyaa badii naannoo kanatti dhalachuu danda'u hambisuu yoo barbaade gargaarsi namooma akka dhaqqabu karaalee hunda hatattamaanii banuudhaan waraanii fala waan hin taaneef mariin gaggeeffame rakkoon kun karaa nagayaatiin akka furattu akka barbaaddu Samantaa Paawoor dubbachuun ishii addeeffamee jira. Gara biraatiin ammoo Itoophiyaa keessatti yeroo ammaan tana beelii hammaachaa jira. Keessattuu rakkoonii bakka adda keessattuu dhalachuu beelaa kana hammeessaa akka jirtu dhaabbanni gargaarsa addunyaa World Food Program addeessa jira. Naannoo Tigraayitiin alattu ummati gargaarsa namooma hatattamaa barbaadan ka Itoophiyaa miliyoonii 11,900 akka dhaqqabe dubbata World Food Program. Akka dhaabbata kanattu mootummaan Itoophiyaa gargaarsa namooma danqaa jira. Waraanii bakka addaattuu geggeeffamaa jiru. Ummati hedduun ammoo akka buqqa'u godhaa jira jechuudhaani dhaamsa akkasitti dubbata. Gara biraatiin ammoo dhaabbanni gargaarsa addunyaa kunini nyaata Itoophiyaa fi dhiyeessuu ammaan tana maallaqa fixatee akka jiru dubbata. Yeroo kanattu gargaarsi namooma ummata barbaadu kan miliyoonii 13.6 sun keessa ummati miliyoonii 11,900 kabeelaa'ee jiru dhaqqabsuu fi maallaqa miliyoonii 288 dhaabbilee arjoomanii fi biyyoota arjoomanirra akka barbaadu World Food Program addeessee jira. Odeeffannoon kenna ka isin biraanii gayaa jirru akkuma itti fuufettu jira. Dhalattoota naannoo Tigraay yookaan ammoo dhalattoota Tigraay Itoophiyaa bakka adda keessa jiraatan irrattuu mootummaan Itoophiyaa miidhaa dhaqqabsaa jira jechuudhaani. Hoggantuuni dhaabbata Human Rights Watch kadame gaafa Afrikaa Litisha Beder akeekkachiistee jirti. Litisha Beder yeroo ammaan tana naannoo Tigraay ala warri jiraatanii dhalattoonni Tigraay hidhamaa jiranii qabeenyi warra saamamaa jiranii miidhaan gurguddoon irratti dhaqqabaa jira. Mootummaan adeemsa saba tokko irratti xiyyeeffatanii yakka gos kana godhuu irra akka of qusachuu qabu Litisha Beder barreessitee jirti. Tarkaanfii mootummaan Itoophiyaa ammaan tan fudhachaa jiru ka konvenshinii mirgoota ilmaan namaa Itoophiyaa mallatteessiteef seeraa Itoophiyaa cabse jechuudhaani Litisha Beder akkasittuu addeessitee jirti. Daawwattoota keenya jaalatamoo fi kabajamoo odeeffannoon keenya kaayisen biraan gayaa jirru akkuma itti fuufettuu jira. Naannoo Benishangul Gumuzii keessatti riphee loltoonni Benishangul Gumuzii godina Kamaashitii fi godina Matakkali guutumaa guututti bifa jiraniin akka to'achaa jiranii dhaabbanni mootummoota gamtoomanii mirkaneessee jira. Dhaabbanni mootummoota gamtoomanii kan gargaarsa namooma naannoo kan keessatti dhiyeessaa jiru yeroo ammaan tana naannoo kan keessatti uummanni 540 buqqa'ee jira jechuudhaani addeessa. Waraanni naannoo kan keessatti gaggeeffamu gargaarsi namooma danqaa akka jiru ka dubbate dhaabbanni kun yeroo ammaan tana roba jiruu fi lola Benishangulonni injifannoo argachaa jiruun gargaarsi namooma dhaqqabsuun naannoo kan keessatti rakkoo guddaa akka uumee jiru barreeffama. Oduu gara biraatiin ammoo mootummaan Itoophiyaa odeeffannoo kijibaa faffacaasuudhaani BBC'n himatamee jira. Ijoollee xixiqqoo naannoo Tigraay keessaa boojine naannoo Affaariitti jedhame odeeffannoon dhiyaate sun BBC'n kijiba ta'uu mirkaneeffatee jira. Ijoollee mootummaan Itoophiyaa booji'ee jedhu wayita BBC'n dubbatuttu afaan Tigriinyaa kan hin dubbanne afaan Amaaraatiin kan dubbatan akka tahe deebii ijoolleen BBC wajjin goote keessattuu ka kennaa ture aangawoota mootummaa Itoophiyaa akka tahe BBC'n ka addeesse. Yeroo ammaan tana waraana naannoo Tigraayitii fi Affaarii fi Amaaraa keessattuu gaggeeffamu keessatti ololii gara hundaanuu deemaa jira ka jedhe BBC'n mootummaan Itoophiyaa ijoollee xixiqqoo boojine jechuudhaani duula gos kana gaggeessaa akka jiru dubbata. Ijoolleen kun ijoollee waraana alattuu qabamte malee waraana keessattuu ijoollee booji'aman tahuu wanni agarsiisu akka hin jirre dubbate. Kaan ammoo duula Tiwiiterii guddaa mootummaan Itoophiyaa banee naannoo Affaarii keessatti Gaalikooma bakka jedhamtutti warri Tigraay duguuggaa sanyii raawwatanii uummata Affaarii 200 ol fixanii ka jedhanii BBC'n odeeffannoo odeeffateen manii hospitaala warra
dhumate yaale yookaan ammoo warra dhumate galmeessedhame odeeffannoo kan akka hin qabne dubbate nama 12 qofattu sababa waraanatiin jedhanii dhufanii sun qofa malee nama 100 oli yookaan 200 ka du'e jedhamu hin beeknu jechuudhaani BBCtti manii jiranii. Mootummaan Itoophiyaa karaa kanaanis duula maqaa balleessii irratti akka bobba'ee jiru saaxilamee jira. Odeeffannoo gara biraatiin ammoo mootummaan Raashiyaa waraanni naannoo Tigraay keessatti gaggeeffamaa jiru karaa nagaatiin akka dhumatu ibsa kalee baasne mootummaa Itoophiyaatii fi gargaarsi Raashiyaan kennitu akka hin jirre ministeera haajaa alaa Raashiyaa dubbii himtuu isaa Maariyaa Zakharoova waabeeffachuun gabaasne turre. Haa ta'uuti malee mootummaan Itoophiyaa har'a karaa miidiyaa isaatiin tarkaanfii seeraa kabachiisuu fi Itoophiyaa dandamachuu ka naannoo Tigraayitii fi Amaaraatii fi Affaarii keessatti mootummaan Itoophiyaa fudhachaa jiru mootummaan Itoophiyaa Raashiyaadhaan deeggaramaa jira yookaan Raashiyaan ni deeggartii jedhee kijibee jira. Mootummaan Itoophiyaa Turkiin droonota nuu kennite waliigalteen waraana mootummaa Itoophiyaatii fi mootummaa Turkii jidduutti karaa ministeerota ittisa biyyoota lameenittiin mallatteeffamee jira jechuudhaani kanaan dura odeeffannoo kijibaa dhiyeessus isin biraanii geenne turre. Daawwattoota keenya jaalatamoo fi kabajamoo waraanni naannoo Tigraahii cimee itti fufee jira. Riphee loltoonni naannoo Tigraahii magaalaa Dabaarqi to'annee jirra jedhanii jiranii warri mootummaa Itoophiyaa ammoo lafa Tigraahii qabatanii kanaan dura qabatamuu namanne hedduu isaanii bilisoomsinee jirra jechaa jiranii. Riphee loltoota Tigraahii hedduullee boojinee jirra jedhanii. Haa ta'uuti malee booji'amtooti hagammaan tana miidiyaan naannoo Amaaraa yookaan ammoo Itoophiyaa agarsiisee akka hin jirre ka dubbatamu. Waraana ammaan tana gaggeeffamaa jiru keessatti warra Tigraahii kalafa qabatne qurxaani cabsine bunnee itti seenna jechuudhaani milishootii Amaaraa fi raayyaan ittisa biyyaa Itoophiyaa hedduun warra dhumatanii galaafannee jirra jechuudhaani warri Tigraahii akkasittuu addeessaa jira. Odeeffannoo waraana naannoo Tigraahii itti deebine booda bal'inaan isin biraanii gahuu deemna. Daawwattoota keenya jaalatamoo fi kabajamoo waan nu daawwattanii hordoftaniif hedduu isin galateeffanna. Nagaatti.